our Somali brother is going to say for 2 minutes. Listen to him. Assalamu alaikum. Oromo, Somali, Walalo, Oromo, Somali, Walalo. If we want to change, we have to unite here. We have to be together in Minneapolis. We have to be together in Minnesota. We have to be. If we want to work together, Somali, Oromo must unite. We have to unite in America. We have to unite in Ethiopia. We have to unite in Somalia. We are the biggest and largest population in East Africa. No more divide. No more divide. Together. Okay. All right. Abdullah Bina. Get the microphone. Daawwattoota keenya akkuma argitan daandiin guddaan magaalaa Simpool irraa Minneapolis keessa baasu hawaasa Oromootiin cufamee jira. Duubarraan kan argitan poolisoonni yaadannoo Haacaaluu namoota gadda itti dhageenye akka dhageessu namoota dura deema raanis gattaati yaadannoo waan Abdulrazak Jaw Aagoon Oromoo ajjecha artistii fi qabsaa mirga dhala namaa kan ta'e gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen kan hawaasni Oromoo godina Minnesota keessa jiru bifa kanaan daandii cufee kan diddaa isaanii dhageessisaa jiran. Daawwattoota keenya akkuma argitan gama duubaatiin poolisii kutaa bulchiinsaa Minnesota fi hayiwee paaroo jiran. Abdulrazak ni dhageessanii Abdulrazak qabsaa'aadhaanii namitu isa haa dhageenyu yaadni fi zaafii qaban. Alright, amma kan barbaadu kana walaana geeffadhu ijoolleen qeerroo aswach qeerroo aswachuu nama tokko I have 2 people here. Daawwattoota OMN Alsaa fi gootichi Oromoo mirga namaa falmu Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 35 wal qabatee akka isaan mana hidhaatii ba'aniif kan hiriirri kun godina Minnesota keessatti kan jiru. Namichi gata please namichi gata hello please Maiki kan damsi okay Natagasa akkuma gaafa duraa isin jedhe namni martuu maatii qabaa waan hojjetu qabaa waan dalagatu qabaa ijoollee ofii bira taa'u qabaa kana hunda narraa tara jedheeti kana sitti argame kan nu wajjin jirtu kan nu wajjin argamtee waan kana nu wajjin fi qabaasuu barbaaddu hubaddeeni kan nu wajjin hin jiraanne yoo nu wajjin hin jiraanne yoo ta'uu barbaadde nurraa deeni nama gadi hin dirqamaan asitti illee of biratti ibsiisan hajaa hin qabnu namni nu wajjin jiraate as deemee as gadi taa'e rikoostii tokko dhufaa jira dhagaa Waati
Addis nafxanya maaliin jedhanii nu gaafataa jiru. Fookasiin kenna fookasiin guddaan international meediyaan international communitiin akka nu dhaga'u fookasii guddaa afaan Ingiliffaa irratti goona. Fookasii guddaa afaan Ingiliffaa irratti goona. Saniin dabalataan miidiyaaleen gurguddoon dhufaa jiru. Maaliif haayireen naayinifooniin cufame jedhanii gaafatanii you guys are more like afaan Oromootiin baay'ee dubbataa waan jiraniif understand goone jedhaa jiru. Afaan Ingiliffaatiin waan jiru sirriitti dubbachuu danda'an asitti illee akka miidiyaa dubbisiisan hin goona. Kun akkasiitiin deemna. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a butcher. Abiy Ahmed is a dictator. Ahmed is a dictator. Abiy doesn't deserve a Nobel Prize. Abiy The Nobel Prize committee should take Abiy Ahmed Nobel Prize. Abiy Ahmed Nobel Prize should be taken. Abiy Ahmed doesn't deserve a Nobel Prize. Hachalu is our Oromo icon. Hachalu is our Oromo icon. Hachalu is our symbol of struggle. Hachalu is not a single individual. Hachalu is not a single individual. Hachalu is a 50 million Oromo. 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 We are all killed. We are all killed. Abiy killed us all. We are all killed. We are all killed. We are all murdered. We are all murdered. Okay. They need to release people they're arrested. Free Jawahar Mohammed! Free Jawahar Mohammed. Free Jawahar Mohammed! Free Jawahar Mohammed. Free Bakala Garba! Free Bakala Garba. Free Bakala Garba! Free Bakala Garba. Free my country! Free my country. Free Free my people! my people. Stop killing our people! Stop killing our icon. That is our icon! Hachalu is our icon. Took our icon! It took our icon. Abiy is a killer! Abiy is killing people. He doesn't deserve Nobel Prize. He doesn't deserve Nobel Prize. He can't pass everyone is a killer. We are Oromo. They took our land. They took our freedom. They took our brothers. They killed us. They cut our hands. They cut our breasts. They cut our lives. We are right purpose. We are Oromo. We want to be respected as Oromo. We are Oromo. We need justice. We need justice. 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 No. No. Justice. 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 No. 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 Justice. Justice. For. Hachalu. Hachalu. Justice. Justice.
Oromo, Yasin, Ero Juju, Abdul Razak Wan Dubbatu Qaba, Hegguuta akka imana baana kana dhaggeeffatu. Oromo, duudhaa ittiin waliin gurri dhaboo jedhamaami. Ameerikaan waan nuti goone kana dhageette man dhageemu. Yoo dhageette waan nuti gaafa hojjechuun dirqama jaraatiin. Kanaaf nuti Oromoon warri akka nurratti barbaadus jira. Jaraaf hin bakka dhabnu. Goota dhabne. Yeroo ammaan kanaa odeeffannoon biyyarraa jiru. Hooggantoonni obbidiyoo duraan turan. Namoonni garaagaraa amma nu hidhaa yoo gara kana gadhiisuu baattan haasawaa yeroo eegalanii jiran. Kana jechuun gammachuu miti. Kanaan nu sobuu danda'u. Kanaan nu sobuu danda'u. Kanaafuu nuti waan goonu itti fufna. Kan biraadhaan siitiin illee poolisni amma gaafii tokko nu gaafatanii jiran. Isin dhagaa jirra. Nagaa barbaadna. Wajjin waliin sumanii jenna. Yoo dandeettan amma hayyeedhaan nu bahaa jedha. Abdul Razak dhaggeeffadhu ammallee waan haaraa jira. Maal seetan? Guyyuu biyya qal'aadhi. Guyyuu as dhufuu kan nu argu jira. Kanaafuu hadha ni kabanya. Ni kabanya. Efiifi jaaluuni. Yoo jedhama. You have to listen. We're gonna be here tomorrow. Apa bekan kamu? Yang ni dia bawa saya ni. Dia biasa ni. Kita kami dah dia. Engishen, danga Oromo kutu. Ekate, Oromo kutu. 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 Engishen, danga dalu kutu. Ekate, Oromo kutu. Engishen, danga dalu kutu. Ekate, Oromo kutu. Engishen, danga Oromo kutu. Ekate, Oromo kutu. Helikopter di Usida, itu lebar, itu lebar. Down, down, Abiy! Down, down, Ethiopia! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Ethiopia! Down, down, Abiy! Down, down, Ethiopia! Freedom to Muhammad! Freedom Oromia! Freedom Oromia! Down, down, Ethiopia! Free! Free! John Muhammad! Free! Free! John Muhammad! Free! Free! Bakala Garba! Free! Free! All political prisoners! Free! Free! Hamza Borana! Free! Free! John Muhammad! Free Johar Muhammad! Free! Free! Johar Muhammad!
Baqqala Garba. Hamza Borana. Free. Johar Mohammed. Down Abiy. 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 No free. Down Abiy. Say his name. Media Network. Say his name. 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 Who are we? Who are we? Who are we? Who are we? Say his name. Say his name. Say his name. We need justice. We need justice. We need justice. What do we need? What do we need? What do we need? When? No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. biyyattii haala kanaan No justice. irraa bararuudhaan No justice. mormii In Ethiopia. yookaan hiriira nagaa hawaasni Oromoo Minisootaa geggeessu waraabaa jiran. Oromo. Xiyyaarri kun xiyyaara Oromoo! miidiyaa biyyattii international miidiyaadha jechuudha. Justice. Haala kanaan Justice! mormii hawaasa Oromoo Justice. dhageettii No! itti kennaa No! jiran. No! 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 Justice! 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 Oromo! 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 Why Jalu? Oromo! Justice! Justice! For Oromo! Justice! Justice! For Oromo! No peace! No peace! No justice! Daawwattoota keenya kabajamoo Irma Gutama! hidhamiinsaa fi ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti Free! Charity! kuni bifa kanaan Charity Chakala! gaggeeffamaa jira. Free! Charity Chakala! Free! Daraja Beki! Free! Dajane Mugdama! Free! Girma Gutama! Kaira jirtu! Kaira jirtu! Daawwattoota keenya haalli amma argaa jirru kun Oromiyaa xiqqoo jedhamuudhaan kan beekamtu godina Minisootaa keessatti daandiin guddaan magaalaa Siinpol irraa Minaapolis cufamuu isaati. Wanni jenne akkuma amma wal nageenyetti Baadiyyaanii poolisoota biyyattiitiin marfamaniitiin nageenyi hawaasa kanaa eeggamaa jiran. Karaan guddaan kun Highway 94 jedhamuudhaan kan beekamu. Hawaasa Oromootiin cufamanii yeroo jalqabaatiif Kaira jirtu! seenaa Minisootaa keessatti mormiin kan jirtu! ta'een beeku jechuun ni Namichi danda'ama. makiinaa duuba deebi'aa egzinni baanuu kana waan ta'e jecha akkasumatti illee bikkadhee nuti wal nageenye waan gurguddaa as deemaa jira. Informeeshina gurguddaa jira. Abdurazaaq bira sanii wani dhageessanii namitu makiinaa duuba haa deemi. Seenaa biyyattii kana keessatti ta'ee kan hin beeknedha. Kaira jirtu! Seera ni kabajnaami! Seera ni kabajnaami! Mootummaa Ameerikaan dhageenyaami! Mirga keenya ni falmannaami! Mirga keenya ni falmannaami! Hayyee as dhageeffadha waan haaraa jira dhageeffadha. Inni Hacaaluu Hundeessaatiif mirkanaa'u Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni marti hiikaman kan jedhuu fi mirgi uummata Oromoo kabajuu murteessaanii kan Furti! hawaasni kun Sa'a lama asin nuu kannan jaanii ammallee mirga isaa qabna.
warreen dhaadannoo daawwattoota keenya kabajamoo godhuu dandeessa. Ni biyya Ameerikaatis baanii daawwachaa jiru. Akkuma argitan helikooftariidhaanii miidiyaan biyyattii kanaatis samiirra balali'uudhaan waraabaa jira jechuudha. Egaa kun yeroo jalqabaatii fi Minisootaa keessatti daandiin guddaan Highway 94 jedhamu cufamee hawaasa Oromoo qofaan kan geggeeffamaa jirudha. Daawwattoota OMN kuni seenaa Minisootaa keessatti daandiin kun guddaan cufamuun yeroo jalqabaatiin hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa Minisootaa keessa jiru yoo xiqqaatee 50,000 olitti akka tilmaamamuu beekamaadha. Egaan Minisootaan kan beekamtuun kutaa bulchiinsa Haroo 10,000 jedhamuudhaan beekamti. Daawwattoota OMN akkuma oduu keenya keessatti gabaasaa manni Jawaarii marfamuu fi humnoota tikaatiin akka sakattaametti odeeffannoo keenya simbiraan geenye turre. Aduma wal fakkaatuun Jawaar Mohammad mana hidhaa Maayikalaawii keessatti nyaata lagachuudhaan guyyoota lamaaf kan itti fufee ta'u gabaasa keenya amma nu ga'een simbiraan ga'uun keenyas ni yaadatama. Akkasumas ammoo obbo Baqqalaa Garbaa irratti reebichi raawwatamuun odeeffannoo nu bira ga'ee simbiraan geenye turre. Egaa daawwattoota keenya kana mormuudhaan lammiileen dhalattoonni Oromoodhaa lammiileen Ameerikaa kan ta'an bifa kanaan diddaa isaanii fi mormii isaanii mootummaa Ameerikaatti dhageessifachaa jiran. As keessatti kan nuti taajjabne kabajamtoota daawwattoota keenya hawaasa karaa nagaan mormii isaa ba'e kanam bulchaan magaalaa yookaan kutaa bulchiinsa Minisootaa loltoota yookaan poolisoota ramaduudhaan nageenyi hawaasa kanaa eeggamuudha jechuun akkuma argitan duuba duraan konkolaataa poolisiitiin nageenya hawaasaa kana eegaa jiran jechuudha. Miidiyaaleen biyyattiitis ta'e intarnaashinaal miidiyaa kanneen jedhaman helikoophteraan samiirra balali'uudhaan kallattiidhaan mormii hawaasa Oromoo kana waraabaa jiran. Daawwattoota keenya kuni seenaa Minisootaa keessatti kan jalqabaa ta'e galmaa'eera jechuun ni danda'ama. Daandiin guddaan Highway 94 jedhamu bifa kanaan cufamee mormiin hawaasa Oromoo dhageettii jabaa argachuu isaati Minisootaa keessatti kan amma taajjabaa jirru. Egaa kun kanaan osoo jiru uummanni Oromoo biyya keessaas mormii geggeessuudhaan lubbuun namoota hedduu akka darbe odeeffannoo biyyarraa nu dhaqqabeen isin biraan gaajirraan gaas turreerra. Daawwattoota kabajamoo keenya mormiin kun Minisootaa qofa osoo hin taane kutaa bulchiinsa Ameerikaan qabdurra jireessaan kan haguugee geggeeffamaa jirudha. Haaluma wal fakkaatuun Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota Awurooppaa keessattis geggeeffamaa akka jiru. Okay, may amma dakika 3 minutes. 2 minutes. My brothers from our Somali brother is going to say for 2 minutes. Listen to him. Assalamu alaikum. Oromo, Somali, Walalo, Oromo, Somali, Walalo. If we want to change, we have to unite here. We have to be together in Minneapolis. We have to be together in Minnesota. We have to be. If we want to work together, Somali, Oromo must be united. We have to unite in America. We have to unite in Ethiopia. We have to unite in Somalia. We are the biggest and largest population in East Africa. No more divide. No more divide. Together.
daawwattoota keenya akkuma argitan daandii guddaan magaalaa Simpool irraa Minneapolis keessa baasu hawaasa Oromootiin cufamee jira. Duubarraan kan argitan poolisoonni Pera Jiji warri asiif idduma nu deebi'a hundi keessa idduma deebi'a warri asiiftan qeerroon Ameerikaa jirti warri as jiru kana idduma nu deebisaa kabajaan Pera Jiji hayyee namni idduma deebi'a yaadannoo Haacaaluu namuutu gadda itti dhageenye akka dhageessu namuutu idduma deema haalis gattaati yaadannoo waan abduuzaan ta'e haagoon Oromoo ajjecha artistii fi qabsaa mirga dhala namaa kan ta'e gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen kan hawaasni Oromoo godina Minisootaa keessa jiru bifa kanaan daandii cufee kan diddaa isaanii dhageessisaa jiran. Daawwattoota keenya akkuma argitan gama duubaatiin poolisii kutaa bulchiinsaa Minisootaa fi haaywee paatroo jiran. Abdurazaaq ni dhageessanii Abdurazaaq qabsaa'aadhaani namitu isa haadha geenyu namni fi zaafi qaban. Alright, amma kan barbaadu walaana geeffadhu ijoolleen qeerroodha as gochu qeerroon as gochu I have two people here. Daawwattoota OMN qabsaa fi gootichi Oromoo mirga namaaf falmu Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 35 wal qabatee akka isaan mana hidhaatii ba'aniif kan hiriirri kun godina Minisootaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru. Namichi gata please namichi gata hello please Maiti kan dhaamsi okay na caqasa akkuma gaafa duraa isin jedhe namni martuu maatii qabaa waan hojjetu qabaa waan dalagatu qabaa ijoollee ofii bira taa'u qabaa kana hunda narraa tara jedheeti kana sitti argame kan nu wajjin jirtu kan nu wajjin argamtee waan kana nu wajjin fi qabaasuu barbaaddu dumaddeeni kan nu wajjin hin jiraanne yoo nu wajjin hin jiraanne yoo ta'uu barbaadde nurraa deeni nama gari hin dirqamaan asitti illee of biratti ibsiisan haasaa hin qabnu namni nu waliin jiraate as deemee as gadi taa'e rikweestii tokko dhufaa jira dhagaa international media international community na kenu dhagahu fokasi guddaa afaan ingiliffaa irratti goona fokasi guddaa afaan ingiliffaa irratti goona saniin dabalataan miidiyaaleen gurguddoon dhufaa jiru maaliif haayween naayinifooniin cufame jedhanii gaafatanii you guys are more like afaan oromootiin baay'ee dubbataa waan jiraniif understand goone jedhaa jiru afaan ingiliffaatiin waan jiru sirriitti dubbachuu danda'an asitti illee akka miidiyaa dubbisiisan goona kun akkasitti jenna Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a butcher. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy doesn't deserve a Nobel Prize. Abiy The Nobel Prize committee should take Abiy Ahmed Nobel Prize. Abiy Ahmed Nobel Prize should be taken. Abiy Ahmed doesn't deserve a Nobel Prize. Haacaaluu is an Oromo icon. Haacaaluu is an Oromo icon. Haacaaluu is an
Free Jawahar Mohammed! Free Jawahar Mohammed! Free Jawahar Mohammed! Free Jawahar Mohammed! Free Baqala Garba! Free Baqala Garba! Free my country! Free my country! Free Free my people! my people! Stop killing our people! Stop killing our icon! Stop killing our icon! Took our icon! Abiy is a Abiy is a killer! Abiy is killing people! Abiy is killing people! He doesn't deserve Nobel Prize! He doesn't deserve Nobel Prize! He doesn't deserve Nobel He can't pass Prize! everyone is a killer! We We are Oromo! are Oromo! Took our land! They took our land! Took our freedom! They took our freedom! They took our brothers! Killed us! They killed us! They cut our hands! They cut our hands! They cut our breath! They cut our breath! We are We not are not rebels! We are Oromo! We want to be respected as Oromo! We are Oromo! We need justice! We need justice! 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 No! No! Justice! 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 No! 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 Justice! Justice! Hajaru! Hajaru! Justice! 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 Hajaru! 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 Free! 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 Jawahar Mohammed! Jawahar Mohammed! Free! Free! Baqala Garba! Free! Free! Oromo Nation! Oromo Nation! Free! Free! Oromo Nation! Oromo Nation! We are Oromo! We are Oromo! We are Oromo! We are Oromo! 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 United! 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 We never peace! Defeated! Defeated! Oromo! 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 United! United! We never peace! We never peace! Defeated! Defeated! Free! 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 Baqala Garba! Baqala Garba! Free! 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 Jawahar Mohammed! Jawahar Mohammed! Free! Free! Baqala Garba! Baqala Garba! Free! Free! My nation! My nation! Guys! Oromo! Listen! Abdurazak waan dubbatu qaba. Wagguutan akka imana baana kan dhageeffatu. Oromo. Duudaa itti jedhin kun irra godhamaami. Ameerikaan waan nuti lola kana dhageette man dhageemu. Yoo dhageette waan nuti gaafa hojjechuun dirqama jaraatiin. Kanaaf nuti Oromoon warri akka nurratti barbaadus jira. Jaraaf hin bakka dhabnu. Goota dhabne. Yeroo ammaan kana odeeffannoon biyyarraa jiru. Hooggantoonni opiniyoo duraan turan. Namoonni garaagaraa amma nu hidhaa yoo jara kana gadhiisuu baattan haasawaa yeroo eegalanii jiran. Kana jechuun gammachuu miti. Kanaan nu sobuu danda'u. Kanaan nu sobuu danda'u. Kanaafuu nuti waan goonu itti fufna. Kampiraadhaan siitiin illee poolisni amma gaafii tokko nu gaafatanii jiran. Isin dhagaa jirra. Nagaa barbaadna. Wajjin waliin sumanii jenna. Yoo dandeettan amma hawweedhaan nu bahaa jedha. Abdurazak dhageeffadhu ammallee waan haaraa jira. Maal seetan? Guyyuu biyya qabnaafi? Guyyuu as dhufuu kan nu argu jira?
Ijabiri. Anafu. Ani kabanya. Ni kabanya. Ezidi jaluni. Ane yonjama. You have to listen. What is it? We're gonna be in tomorrow. आपको तो काम करना है यानी कि ये बात है धनी ये क्या सही नहीं ये कितना कमी रह गया Enişen, danga yorma kutu, rekete yorma kutu. 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 Enişen, danga dalu kestu, rekete yorma kutu. Enişen, danga yorma kutu, rekete yorma kutu. Enişen, danga yorma mitu, rekete yorma kutu. Enişen, danga yorma kutu, rekete yorma kutu. Enişen, danga yorma mitu. Enişen. नबुतु इफ्तिजा देबिया बिकता नबुतु इफ्तिजा देबिया वन हारे अमल्ले मुफतनी भी वन हारे मुफतनी भी इफ्तिजा देबिया इफ्तिजा फतंतु सगंता थरा याम जते हागा साला आस्केसा ये पानी जते मेरे सनी नबुतु वन दादम ये सर Jaraganya helikopter aja las kupa. Helikopter di usida. Itu apa? Itu apa? Down, down, Abiy! Down, down, Ethiopia! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Ethiopia! Down, down, Abiy! Down, down, Ethiopia! Freedom to Muhammad! Freedom Oromia! Freedom Oromia! Down, down, Ethiopia! Free! Free! John Muhammad! Free! Free! John Muhammad! Free! Free! Bakala Garba! Free! Free! All political prisoners. Free. Hamza Borana! Free. John Mohammed. Free Johar Mohammed. Free! Free. Johar Mohammed. Free. Bakala Garba. Free. Hamza Borana. Free. Johar Mohammed. Down, Abiy. Down, down, Abiy! Down, Abiy. Down, down, Abiy! Down, Abiy. Down, down, Abiy! Down, Abiy. No free! Down, Abiy. Say his name! Media Network. Say his name! 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 Who are we? Who are we? Who are we? Who are we? Say his name! Say his name! Say his name! We need justice! We need justice! We need justice! What do we need? What do we need? What do we need? When? No justice in Ethiopia! No justice in Ethiopia! No justice in Ethiopia! biyyattii haala kanaan No justice! irraa bararuudhaan No justice! mormii In Ethiopia. yookaan hiriira nagaa hawaasni Oromoo Minisootaa geggeessuuf waraabaa jiran Oromo! xiyyaarri kun xiyyaara miidiyaa biyyattii international miidiyaadha jechuudha. Justice! Haala kanaan mormii hawaasa Oromoo Justice! dhageettii itti kennaa jiran.
No! 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 Justice! 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 Oromo! 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 Hachalu! Oromo! Justice! Justice! For Oromo! Justice! Justice! For Oromo! No peace! No peace! No justice! daawwattoota keenya kabajamoo Irmaa guutamaa! hidhamiinsaa fi ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti Free! Caaltii! kuni bifa kanaan Caaltuu Taakkalaa! gaggeeffamaa jira. Free! Caaltuu Taakkalaa! Free! Darajjee Beekii! Free! Dajanee Mugdamaa! Free! Girmaa Guutamaa! Kairoo jirtu! Kairoo jirtu! daawwattoota keenya haalli amma argaa jirru kun Oromiyaa xiqqoo jedhamuudhaan kan beekamtu godina Minisootaa keessatti daandiin guddaan magaalaa Siinqol irraa jirtuumi. Famuusaati. Wanni jenne akkuma amma wal nageenyatti Baaduraanii poolisoota biyyattiitiin marfamaniitiin nageenyi hawaasa kanaa eeggamaa jiran. Karaan guddaan kun Highway 94 jedhamuudhaan kan beekamu. Hawaasa Oromootiin cufamuun yeroo jalqabaatiif kairoo jirtu! seenaa Minisootaa keessatti mormiin kan jirtu! ta'een beeku jechuun Namichi danda'ama. makiinaa duuba deebi'aa egzinni baanuu kana waan ta'e jecha akkasumatti illee bikkadhee nuti wal nageenye waan gurguddaa as deemaa jira. Informeeshina gurguddaa jira. Abdurazaaq bira sanii wani dhageessanii namitu makiinaa duuba haa deemi. Seenaa biyyattii kana keessatti ta'ee kan hin beeknedha. Kairoo jirtu! Seerani kabajnaami! Seerani kabajnaami! Mootummaa Ameerikaan dhageenyaami! Mirga keenya ni falmannaami! Mirga keenya ni falmannaami! Hayyee as dhageeffadha waan haaraa jira dhageeffadha. Inni Hacaaluu Hundeessaatiif mirkanaa'u Jawaaree Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni marti hiikaman kan jedhuu fi mirgi uummata Oromoo kabajuu murteessanii kan Furti! hawaasni kun Sa'a lama asin nuu kannan jaanii ammallee mirga isaa qabna. Warreen dhaadannoo daawwattoota keenya kabajamoo godhuu dandeessa. Inni biyya Ameerikaattis ba'anii daawwachaa jiru. Akkuma argitan helikooftariidhaanii miidiyaan biyyattii kanaattis samiirra balali'uudhaan waraabaa jira jechuudha. Egaa kun yeroo jalqabaatii fi Minisootaa keessatti daandiin guddaan Highway 94 jedhamu cufamee hawaasa Oromoo qofaan kan geggeeffamaa jirudha. Daawwattoota OMN kuni seenaa Minisootaa keessatti daandiin kun guddaan cufamuun yeroo jalqabaati. Hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa Minisootaa keessa jiru yoo xiqqaate 50,000 olitti akka tilmaamamu beekamaadha. Egaan Minisootaan kan beekamtuun kutaa bulchiinsa Haroo 10,000 jedhamuudhaan beekamti. Daawwattoota OMN akkuma oduu keenya keessatti gabaasaa manni Jawaaree marfamuu fi humnoota tikaatiin akka sakattaametti odeeffannoo keenya simbiraan geenye turre. Aduma wal fakkaatuun Jawaar Mohammadii mana hidhaa Maayikalaawii keessatti nyaata lagachuudhaan guyyoota lamaaf kan itti fufe ta'uu gabaasa keenya amma nu ga'een simbiraan ga'uun keenyas ni yaadatama. Akkasumas ammoo obbo Baqqalaa Garbaa irratti reebichi raawwatamuun odeeffannoo nu bira ga'ee simbiraan geenye turre. Egaan daawwattoota keenya kana mormuudhaan
lammiileen dhalattoonni Oromoodha lammiileen Ameerikaa kan ta'an bifa kanaan diddaa isaanii fi mormii isaanii mootummaa Ameerikaatti dhageessifachaa jiran. As keessatti kan nuti taajjabne kabajamtoota daawwattoota keenya hawaasa karaa nagaan mormii isaa bahee kanam bulchaan magaalaa yookaan kutaa bulchiinsa Minisootaa loltoota yookaan poolisoota ramaduudhaan nageenyi hawaasa kanaa eeggamuudha jechuun akkuma argitan duuba duraan konkolaataa poolisiitiin nageenya hawaasaa kana eegaa jiran jechuudha. Miidiyaaleen biyyattiitis ta'e intarnaashinaal miidiyaa kanneen jedhaman helikopteraan samiirra balali'uudhaan kallattiidhaan mormii hawaasa Oromoo kana waraabaa jiran. Daawwattoota keenya kuni seenaa Minisootaa keessatti kan jalqabaa ta'e galmaa'eera jechuun ni danda'ama. Daandiin guddaan Highway 94 jedhamu bifa kanaan cufamee mormiin hawaasa Oromoo dhageettii jabaa argachuu isaati Minisootaa keessatti kan amma taajjabaa jirru. Egaa kun kanaan osoo jiru uummanni Oromoo biyya keessaas mormii gaggeessuudhaan lubbuun namoota hedduu akka darben odeeffannoo biyyarraa nu dhaqqabeen isin biraan gaajirraan gaas turreerra. Daawwattoota kabajamoo keenya mormiin kun Minisootaa qofa osoo hin taane kutaa bulchiinsa Ameerikaan qabdurra jireessaan kan haguugee gaggeeffamaa jirudha. Haaluma wal fakkaatuun Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota Awurooppaa keessattis gaggeeffamaa akka jiru odeeffannootu nu dhaqqabe. Kairoo jirtu! Kairoo jirtu! Kairoo jirtu! Wanni ja'an namni afaan Ingiliffaa namni Asai. Kameraan keessan. Amrullah, Fadili bilbil na barbadaara. Kairoo jirtu! Kairoo jirtu! Namuutu gataa! Down, down, Nabi! Gata, namu! Gata! That's good. It's okay. Kairoo jirtu! Namuutu gataa! Down, down!